Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buleewwan kiyya akkam nagaa fayyaa keessan isin jechaadha. Buleewwan kiyya arallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufnee jirra. Hayya buleewwan kiyya warroonni jalatti argamtanis warroonni TikTok kiyya jalatti viidiyoo gabaabaa agartanis profaayila TikTok kiyya jalaan seentanii subscribe like nuuf gochuu hin dagatina. Buleewwan kiyya na jajjabeessuu hin dagatinaan isin guutuun keessa warroonni jalatti argamtan. Hayya buleewwan kiyya har'a aappii akka ajaa'ibaatti isin dalaguun isin gabadee dhufe. Buleewwan kiyya aappiin kun kamii jechaan keessan godhu. Obboleewwan kiyya aappiin kun isa kana jechuudha. Har'a kan isin agarsiisu. Akka ajaa'ibaa kanatti isiniif dalaga. Arguuf jettan jechuudha. Inshaallah obboleewwan kiyya aappiin isa kana jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana aappii kana gadi buufattan jechuudha. Aappii gadi oggaa buufattan keessan seentan update gootan. Ammallee tuttuqaa sadeen olii kan update gootan. Hayyee obboleewwan kiyya aappiin update tahee jira. Kan inni dalagu jawwii yeroo sadii jawwii bakka sadii dalaga tokkoffarraa haga sadii jechuudha. Mobaayilii tokkoffarraa haga sadii zeenii tokkoffarraa haga torba dalaga jechuudha. Akkuma asirratti ilaaltanii agartan kana. Hayyee obboleewwan kiyya akka ajaa'iba kan isin dalaga aappiin. Hayyee ani zeenii kanuma gubbaa jiru osoo hin taane ka torbaffarra jiru kana haa filadhu. Ni agartan jeetiin abdii qaba. Hayyee obboleewwan kiyya aappiin kun koodii qaba. Koodii isaadha asitti jechuudha. Yeroo lama barreessitan. Aappiin kun dalaguuf dalaguu dhabuu isaadha walumaan seennee ilaallu. Aappiin inumallee hin dhibaahu jechuudha. Hayyee obboleewwan kiyya aappiin kun dalaguu dhabuu isaa maaliin beeknare YouTube seennee ilaallare. Hayyee gaa obboleewwan kiyya akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Aappiin akka ajaa'ibaa kanatti isiniif dalaga jechuudha obboleewwan kiyya. Ni agartan jeetiin abdii qaba. Wanni dirree dhufuut subscribe qofa godhuudhaan duraan hin dalagadin tokko jechuudha. Aappiin akka ajaa'ibaa kanatti dalaga jechuudha. Gadi buufadhaatii itti fayyadama. Obboleewwan kiyya guutuun keessan viidiyoo gabaabsan isiniif waraabe guutuun keessan sheerii subscribe nuuf gochuu hin dagatina. Like illee nuuf tuquu hin dagatina. Hayyee obboleewwan kiyya warroonni na jalatti argamtan guutuun keessan TikTok kiyya jalaan seentaniitti subscribe like achumaan seentanii nuuf gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.